Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarka funas ninjacha. Har'a barumsa kenna karra password akkamitti argattan? Password emaila, ka Facebook, ka TikTok, ka media fayyadamtan hunda password yoon beeyne ta'e akkatti argattan isin agarsiisa. Channel keenya kana subscribe, share godhuudhaan eegalaa isinin jedha. Maatii keenyatti dabalama. Akka wanni barumsi nuti gadheefnu sin bira ga'uu fi subscribe godhaa isinin jedha. Karaa lamaan argatan password, waa'ee passworditi. Akkamitti akka argattan salphumatti bilbila keessan keessaayi tokkoffaa irratti setting ma keessaa argama. Setting keessaa yoo hin jiraanne karaa xariiqa biraallee isin agarsiisa. Setting sana faana bu'aa isinin jedha. Tole akkan oloo fuudhaanii Google kee barbaaddanii kunoo isa kana irra seentanii jechuudha. Inni qaba hundi keessanuu yeroo kana seentanii all surface jedhu kana all surface agartan jedhee yaada. Isa kanarra ay buttanii isarra seentanii jechuudha. Ergasii akkan ol butuudhaanii bakka kanaan agartan jedhee yaada. Bakka kanaan agartan jedhee yaada. Bakka kanarra seentanii jechuudha. Yeroo isarra seentanitti akkana isinii fida. Ammas bakkuma kana seentanii password bakka dhukana tole yeroo inni akkana isinii baase hunda isaatu asitti isinii fide jechuudha. Kunoo TikTok yoo taate kunooti warri aappii kana qabdanillee aappii hundaa waan isin ittiin banattan Google illee kunoo isinii fide. Facebook illee asii fide jechuudha. Facebook kanarra yoo gadhoytu koodii kee ka Facebook ittiin bante hundaa nama akkaawuntii 10tu jira jechuudha. Facebook ka TikTok 5 jedhee jira. Hunda isaa as jala argadhaa jechuudha. Argadhaa shitee xayyimee amarra gadhaa yeroo kana argadhaa akkanatti password banaa isiniin jedha. Pattern bilbila keessanii akkana yeroo bantanii akkana isinii baasaa jechuudha. Akkana as keessaa argattan kunoo as keessaa argattanii ka emailaatii fi hunda isaa as keessaa bakka mallattoo ijaa kana tuquudhaanii akka isinin mul'attu gootanii jechuudha. Akkas karaan biraa eessa seentanii Google Chrome keessaa argattan karaa biraatiin. Google Chrome kana namni hin beekne hin jiru. Google Chrome kana keessa seenuudhaanii tole gama gubbaa kana tuttuqaa sadii kana jira. Isa sanirra seentanii jechuudha. Password badee argachuudhaaf. Ergasii setting jedhu kanarra seentanii isarra yeroo kana seentanitti akkan ol butuudhaanii Google Password Manager jedhu kana isa kanarra seentanii jechuudha. Tole anam yeroo kanarra seenu bantu kun akkuma reefachin naafide asitti illee naafide. Kanaafuu warri achiin isiniin baafne asiin argattanii jechuudha. Karaa lamaan kanaan argama. Kanaafuu akkanatti baafadhaa isiniin jedha. Galatooma.